waan muraasa si yaadachiisu barbaada. Macaafi Yoonaas raajichaa kuni boqonnaa 4 guutummaatti boqonnaa 4 qaba. Lakkoofsa immoo lakkoofsa 48 qaba. Walumaa galatti ergawwan garaa garaatu addina keessa jira jechuudha. Ani bakka lamatti qabeen isinitti hima. Inni tokko Waaqayyo maal jechuu isaati warra biyya Naanawwee keessa jiran sana Waaqayyo oolchuudhaaf akeeka baasuu isaati inni tokkoffaan. Waaqayyo saba isaan taane saba isa hin amananne kana oolchuudhaaf gara saba kanaa ilaaluu isaati. Inni lammaffaan gara saba kanaa yommuu ilaalu immoo nama qopheesse Waaqayyo. Akkuma bara biyya Gibxitti saba isaatti Musee ergee asitti immoo Yoonaasin erguudhaaf yommuu inni akeeku argina. Garuu Yoonaas yaada Waaqayyoo fi akeeka Waaqayyoo wal dhaalee haala yaada Waaqayyoo yommuu inni adeemu hin mul'ata jechuudha kutaa kana keessatti. Qalbii diddiirrannaan addina keessa jiru kuni sabni Waaqayyoon hin beekne kun immoo dafee deebi'eetii waan Waaqayyo isatti immoo haga'ee yommuu qalbii diddiirratu immoo argina. Sabicha keessa karaa sabichaa dhannee ilaallu jechuudha. Egaa ergawwan kun hundumti isaaniiyyuu boqonnaa 1 irratti, boqonnaa 2 irratti, boqonnaa 3, 4 irratti ergawwan garaa garaatu jira. Yoonaas Waaqayyo irraa achi galagalee Waaqayyo immoo sabicha oolchuu barbaada. Yoonaas garaa qurxummii keessa lixee qalbii immoo diddiirratee yommuu Waaqayyoon kadhatu immoo Waaqayyo yommuu inni deebisu argina. Walumaa gala addana keessatti namoonni yommuu gara Waaqayyootti deebi'anii dhaloonni gara Waaqayyootti yommuu deebi'anii Waaqayyo Waaqa araaraa ta'uu isaatu mul'ata. Waaqayyo Waaqa saba hundumaa ta'uu isaatu mul'ata. Waaqayyo abbaa saba hundumaati. Waaqayyo saba hundumaa oolchuudhaaf ilma isaa akka erges kakuu haaraa keessatti mul'ata jechuudha. Egaa iddoo kanatti qalbii diddiirrannaanii akkamitti ilaalamaa macaafa qulqulluu keessatti kan jedhu kaasneerra. Rakkoo Yoonaas maalii kan jedhu kaasneerra. Rakkoo Yoonaas sana waan laman isinitti hima. Utuu yaada Waaqayyoo beekuu, utuu akeeka Waaqayyoo beekuu, utuu Waaqayyo araaraan guutuu ta'uu isaa beekuu, yommuu inni faallaa dubbii Waaqayyoo adeemu argina. Seera boqonnaa 34 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo Waaqa araaraa akka ta'e dubbata. Utuu kana beekuuti faallaa yaada Waaqayyoo adeeme jechuudha. Ati araara qabeessa yoo naqee saba kanatti lallabee sabi kun hin fayyaa jedhee. Ooluu saba naannawweetiif gammadaa miti jechuudha. Akkuma macaafa keessatti argamu, macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti si'a tokko namni utuu hin jijjiiramin, namni utuu hin fayyin, namni utuu laga keessaa, qomoo keessaa utuu hin bahin yommuu inni tajaajilu, yommuu inni dubbii Waaqayyoo dubbatu rakkoo qaba jechuudha. Rakkoo uuma. Yoonaas nama akkasii ture jechuudha. Hin jijjiiramne garuu dubbii Waaqayyoo qabatee jira. Hin jijjiiramne garuu raajiidha. Akkuma Isaayyaas keessatti dubbatu jecha boqonnaa 6 irratti inni akka jijjiirame dura wayyoo jecha akka ture teellaa immoo akka hafuurri Waaqayyoo isa jijjiire hin dubbata jechuudha. Egaa utuu hin jijjiiramin, utuu yaadii namaa hin haara'in yeroo tokko yeroo lallabaaf sagalee Waaqayyootii fi wangeelaaf namoonni dhaabbatan rakkoo hin uumu jechuudha. Kanaaf yaada akkasirraa fagaachuu barbaachisaadha. Duraan dura yaada ofii jijjiiruu, akeeka Waaqayyoo duukaa buutu isa duraati jechuudha. Isa jalqabaa tajaajilaan tokko, amanaan tokko jechuudha. Waaqayyo fayyina nuuf haa laatu. Hafuurri Waaqayyo nuuf haa fayyisu. Yoonaas egaa nama akkasii akka inni ture kaasneerra. Inni biraani waa'een saba Naanawwee suni maal akka inni fakkaatudha. Waaqayyo maaliif saba Naanawweetti dheekkamee sabni Naanawwee maaliif gaggalagaluu bira ga'anii maaliif baduudhaa fi furdiin isaan irratti labsame kan jedhuu fi wantoota lamaan sadan tokkoon kaase. Tokko Waaqayyoon tolfaman akka isaan waaqeffatan dubbatama. Lammaffaan nama akka isaan cunqursan, namoota cunqursu, hojjettoota isaanii cunqursu, nama isaanii taaneen cunqursu. Sababii kanaaf akka dheekkamsi Waaqayyoo dhufe. Akkasumas dhiiga akka isaan dhangalaasan, dhiigi akka dhangala'u, biyyi keessatti dhiigi akka malee dhangala'u Waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Nam wal cunqursuun Waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Waaqa tolfamaa waaqeffachuun Waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Akkasumallee waan tokko kaaseen ture. To'annoo isaanii jala nama galchan illee nama tokko yoo inni akka godhee qabanii yoo qaban hin cunqursu, hin gidirsu. Lubbuu keessaa baasuurra akka isaan gidirsan seenaan isaanii hin dubbata jechuudha. Seenaan tokko hin dubbata waan akka hin dubbisetti.
Wantoonni akkasii Waaqayyoon hin dheekkamsiisu jechuudha. Biyyi kanaafi sagalee Waaqayyootiin qullaa'u, namni sagalee Waaqayyootiin qullaa'u, wangeelli lallabamuun kanaaf barbaachise. Kanaaf Waaqayyoo dubbii isaa kanaan akka inni hojjetu amanneeti duukaa buutu nurra jira. Qalbii diddiirrannaanii sagalee Waaqayyoo keessatti akka inni itti ilaalamu sirriitti dubbadheetan waan guyyaa har'aa dubbachuu barbaadutti darba. Qalbii diddiirrannaanii akka inni itti ilaalamuu fi macaafa qulqulluun akka inni itti jedhuu fi akka inni itti yaadnu garaagara ta'uu danda'a. Inni tokko macaafa qulqulluu keessatti akka itti qalbii diddiirrannaan ilaalamu yaada garaa ofii geeddarachuu, hojii dogoggoraa ta'e irraa deebi'uudha. Yeroo tokko tokko ni mul'ata. Namoonni qalbii diddiirrannaa akka amalaatti fudhatu. Amala miti qalbii diddiirrannaa. Fuuluma Waaqayyo waan dhufneef qalbii diddiirranna yeroo hundumaa jechuu miti. Hayyoon nuyi cubbamaa ta'uu keenya beekuu qabna. Inni jalqaba. Akkuma Maartin Luuter jedhu namni si'a tokko cubbamaadha. Si'uma tokko immoo qajeelaadha jedha. Battaluma tokkotti namni yoo qalbii diddiirrate mucaa Waaqayyooti. Battalumatti immoo yoo qalbii diddiirrachuu dadhabe seexana jechuudha. Akkuma Yesuus Kiristoos Phexrosiin ati seexana na duraa turi jedhee akka isa ifate jechuudha. Egaa dhalli namaa cubbamaa akka ta'e beekee yeroo hundumaa yaada garaa isaatii geeddarachuutu irra jira. Akkas yommuu jennu dhaqeen cubbuu hojjedhaa, deebi'ee immoo qalbii diddiirradhaa, Waaqayyo natti araarama yaada jedhu miti jechuudha. Inni lammaffaan cubburraa fagaachuudha. Yommuu qalbii diddiirrannu, qalbii diddiirrannee cubbuutti deebina yoo ta'e, qalbii diddiirrannaa sun akkasumatti lafatti badee jechuudha. Bu'aan buufnee jechuudha. Qalbii diddiirranne jechuun hin haarofne, araara arganne jechuudha. Araara iddoo arganne immoo cubburraa fagaachuutu nurra jira. Qajeelfama kun. Namni Waaqayyoo arraba isaa eeggachuutu irra jira. Namni Waaqayyoo agartuu isaa eeggachuutu irra jira. Namni Waaqayyoo harka isaa eeggachuutu irra jira. Bu'aan dhanna keenyaa guutummaanis ulfina Waaqayyootiif uumaman waan ta'eef. Inni kan biraan qalbii diddiirrannaanii Waaqayyoo wajjin hariiroo fayyaalessa qabaachuudhaaf nama fayyada. Yeroo hundumaa. Nuyi amma ganama Waaqayyoon kadhanneerra, guyyaa kana Waaqayyoon kadhanneerra, waaree kana booda Waaqayyoon kadhataa turre. Yeroo hundumaa yaada Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf Waaqayyoon yommuu kadhannu hariiroon keenya Waaqayyoo wajjin jabaachaa deema. Asumaan hawaasnitti dubbadha. Hammuma Waaqayyoo waaqeffattan, hamma dura Waaqayyoo dhuftan, hamma macaafa qulqulluu dubbifachaa adeemtan, bilchinni amantii keessanii jabaachaa dhufa. Hafuurri keessan haareffamaa dhufa. Kanaaf hariiroon keessa Waaqayyoo wajjin hin cima jechuudha. Waaqayyoo wajjin yeroo dubbattan, Waaqayyoo wajjin hariiroon keessan jabaachaa jira jechuudha. Firootuma keessan iyyuu mee ilaalaa. Namuma safooniyyuu yoo si'a tokko irraa fagaattan hamma sana gargar fagaachaa adeemtu. Hamma sana haaraa walitti ta'aa dhuftu. Garuu yeroo hundumaa walitti dhufeenyi keessan jabaadha taanaan, wal dubbistu taanaan, walii kadhattu taanaan baay'ee wal hawwitu. Waaqayyo wajjin hariiroon hafuuraa immoo kana caalaa jechuudha. Egaa qalbii yommuu jijjiirrannu nuyi cubburraa fagaachaa qullaa'aa adeemu, fayyina keenya immoo mirkaneessaa, Kiristoosiin immoo dhugaa ba'aa adeemuutu nurra jira malee yeroo hundumaa cubbuu hojjennaa achuma teenyee qalbii diddiirranna jechuu miti jechuudha. Kanaaf wantoonni nu kaafnee qalbii diddiirrannaan gosoonni lama akka jiranii bakka lamatti akka qoodaman qalbii diddiirrannaa sobaa ta'ee fi qalbii diddiirrannaa dhugaa ta'edha. Amala fariiwwan inni tokko, inni kan biraan immoo qalbii diddiirrannaa isa dhugaa ta'e isa kadhatanii gara saba Waaqayyoottis dabalamanii isa sabni naannawee dhaga'anii oolanidha jechuudha inni lammaffaan. Qalbii diddiirrannaan dhugaa hin taane kun egaa badiisaaf akka inni nama qopheessu, dheekkamsaaf akka inni nama qopheessu, fuula Waaqayyoo dura yommuu dhufnu kompiliitii yaada keenya dhibbaa dhibban jijjiirru taanaan mana Waaqayyoo kee jiraachuun, fuula Waaqayyoo dura jiraachuun firdiidhaan nama qopheessaa jechuudha. Qalbii diddiirrannaa inni dhugaa ta'e kuni bakka lamatti qoodama. Qalbii diddiirrannaa isa namaa fi Waaqayyoo gidduuti. Namaa Waaqayyoo gidduu. Inni lammaffaan immoo isa namaaf nama gidduuti. Isa Waaqayyoon araarfatan, isa Waaqayyoon ati abbaa kootii ansii yakkeera jedhanii Waaqayyoon kadhatanii fi inni lammaffaan immoo isa namootaa wajjin araara buusanidha jechuudha. Ergiin akka jedhee boodan nan darbasa guyyaa har'aatti wantoota kana kaasaa turre. Qalbii diddiirrachuu diduuni firdii inni fiduu gabaabaatti isinitti dubbadha. Qalbii diddiirrachuun diduun maal fida? Qalbii diddiirrachuu diduun tokkoffaa Waaqayyo hin dubbata bara si'anaa wangeela dhaga'uun saba keenyaaf rakkisaa miti. Addunyaa kanaaf rakkisaa miti. Itti jiraachuutu rakkoo ta'e malee sooshaal miidiyaan kun odeessaa oola.
qilleensumti isaa wangeela lallabaa oola. Namni wangeela dhaga'uudhaa fi carraan isaa bal'aadha amma. Garuu amanuu dadhabuu gara Waaqayyoo dhufuu diduutu jira malee. Seexanatu laphee namaa jabeessa jechuudha. Egaa qalbii diddiirrachuu diduuni dheekkamsa ofirratti walitti qabuudha inni tokkoffaan. Qalbii diddiirrachuu diduun dheekkamsa ni fidu, adabbii ni fidu, dheekkamsa ofirratti walitti qabuudha. Dheekkamsa ofirratti walitti qabuudha. Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 hanga 5tti. Gaarummaan Waaqayyoo gara garaa geeddarannaatti akkasi geessu ati hubattu jedha iddoo sanarra. Gaarummaan Waaqayyoo, tolli Waaqayyoo inni si furee ittiin jaalala isaati si jaallate kun gara garaa geeddarannaatti si geessaa beekii jedha. Garaa kee geeddarachuutu yaada garaa geeddarachuutu sirra jira. Nu ishee tokko fayyina irra qalbii diddiirrachuun walitti qabuudha jechuudha. Qalbii diddiirrachuu diduun. Waaqayyo yommuu saba tokkoon deebi'i jedhu biyyi sun dhageessee yaada garaa ishee geeddarachuun nama tokkoon Waaqayyo deebi'i yommuu jedhu namni sun yaada garaa isaa geeddaratee gara Waaqayyootti deebi'uun gahee isaati jechuudha. Gahee isaati. Sabni naannawee warri saba Waaqayyoo hin ta'iniyyuu Waaqayyoon dhaga'aniitu deebi'an jedha. Gara Waaqayyootti dhufan jedha. Yaada garaa isaanii geeddaratan jedha. Waaqayyoon sodaatan jechuudha. Hirromman Waaqayyoos akka jedheedha. Ani lapheen yommuun itti dubbadhu cabu isa hoollatu sana nan fayyisaa jedhe Waaqayyo. Isa dubbii koo hoollatu, isa dubbii koo dhaggeeffatu. Bara kana dubbiin Waaqayyo akka dubbii namaatti waan inni ilaalamaa jiru fakkaata. Garuu miti. Garuu miti. Waaqayyoo sodaachuun Waaqayyoo duratti deebi'uudhaan qalbii ofii jijjiirrachuun baay'ee barbaachisaadha. Dheekkamsa ofirratti walitti qabuu fida jechuudha qalbii diddiirrachuu diduun. Isa lammaffaan isinitti dubbadha. Garaadhaan Waaqayyoo irraa fagaachuu fida. Garaadhaan Waaqayyoo irraa fagaachuu fida. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 8 akka jedha. Sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee natti fagoodha jedhe Waaqayyo. Afaan isaatiin na waaqeffata. Afaan isaatiin na jajata. Afaan isaan natti dhiyoo jira. Garaan isaa garuu narraa fagoodha. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 8. Argitu Waaqayyo akka nuyi garaa keenyaan isarraa fagaannee afaaniin isatti dhiyaannu hin barbaadu Waaqayyo. Garaa keenyaanis isatti dhiyoo, arraba keenyaanis isatti dhiyoo akka jiraannu barbaada. Sagalee Waaqayyo akka jedha. Ati garaa keetti yoo amante afaan keenya immoo yoo dhugaa baate hin fayyita waan jedhuuf. Garaan keenyas afaan keenyas Waaqayyoof barbaachisoodha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo yaada garaa keenyaa gara isaatti adeemsisu. Qalbii saba keenyaa gara isaatti adeemsisu. Qalbii addunyaa kanaa gara isaatti adeemsisu. Bara dhumaa kana keessa waan jirruuf egaa wantoota hedduu keessummeessaa jiraanna miti. Waan hedduu argaa jiraanna. Waan hedduu argaa oolla. Waan walitti muusaa nama suukkanneessu baay'ee ilaalaa oolla. Dhagaa oolla. Kana keessatti wanti baay'ee barbaachisaa Waaqayyo nutti dubbatu yaada garaa keenyaa geeddarachuudhaan Waaqayyotti akka dhiyaannu nutti. Isa sadaffaan isinitti dubbadha. Isa sadaffaan isinitti dubbadha. Gara booddeetti nama deebisa. Gara booddeetti nama deebisa. Qalbii diddiirrachuu dadhabuun gara booddeetti nama gotota. Hafuura namaa booddeetti deebisa. Yaada namaa booddeetti deebisa. Mul'ata namaa hin gototama jechuudha. Lammaffaa irratti akkuma dubbanne yaada garaa ofii geeddarachuu diduu, yaada ofii Waaqayyo irraa fageessuun diinatu keessatti hojjeta jechuudha. Wanti hundinuu jira miti Macaafa Qulqulluun. Wanti hundinuu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa keetii eeggadhu jedha. Waaqayyo yaada garaa namaa isa gadi fagoo kanatti akka nu dubbatu immoo Daawitiin dubbata. Kanaaf yaadi garaa keenya inni fagoon Waaqayyotti hidhamee yommuu jiraatu argitu. Waaqayyotti yommuu hidhamee jiraatu diinni karaan argatu jechuudha. Diinni dhufee akka argee keessa namaa hin seenu jechuudha. Yaada garaa namaa keessa hin seenu jechuudha. Seexanaaf karaan kennine haasa jedhu sana. Yaadi garaa namaa baay'ee
rakkisaadha. Yoo dubbii waaqayyootiin hin qabamne, yoo dubbii waaqayyootiin hin eegamne. Eeyyee inni kunis gaafa garaa namaa keessa jiraatu, dubbiin akkasii gaafa garaa namaa keessa jiraatu, dubbiin waaqayyoo gaafa keessa namaatti dhibaa deemu, garaa namaa waaqayyoo irraa fagaachaa gaafa deemu, qalbii diddiirrannaan gaafa hin jirre, inni kan biraan maal nama godha jechuudha? Booddeetti nama gootota jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 21 irra jira. Gara booddeetti nama deebisa. Mandaroota tokko jira. Deekaapolis kan jedhamu jira. Yommuu dubbistan. Deekaapolisiin mandaroota kurnan jechuudha. Mandaroota kurnan warra ta'an keessaati warri akka Bitaaniyaa, Qifirnaahom, Yerusaalem, Bitaaniyaa, iddoo kanatti Koraaziin, Qifirnaahom, Beetesaayidaa warroonni kuni mandaroota kurnanii yommuu lakkooftan mandaroota kurnan 10 walitti. Iddoon kuni iddoo Yesuus keessa deemee hojjechaa ture jedhamee waamama. Iddoo Yesuus Kiristoos bartoota isaa waame, bakka Yesuus itti wangeela lallabe, bakka Yesuus Kiristoos itti dhukkubsattoota fayyise, mandaroota kurnantu adda bahee jira. Mandaroota kurnan kana keessatti caalamatti hojjete Yesuus. Mandaroota kana keessaati Waaqayyo mandara meeqa komatee? Mandaroota 3. Tokko Koraaziin, 2 Beetesaayidaadha. Inni kan biraan Qifirnaahom jedhamti. Mandaroota kurnan jiran kana keessaa mandaroonni 3 hin komataman. Yesuustu isaan komate jechuudha macaafa qulqulluu irratti. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 21 yeroo dubbistan. Isinii maaliif narraa deebitan jedhe? Maaliif na dhiiftan? Maaliif immoo of tuultan? Maaliif immoo yaada garaa geeddarachuu dhiiftan? Jedha. Sababii mandaroonni kun komatamaniif, sababii yaada garaa isaanii geeddarachuu dadhabaniif. Nuyi ga'oodha, nuyi qullaa'oodha. Nuuf qalbii diddiirrachuun hin barbaachisu jedhanii warra yaadan turan jechuudha. Kanaaf of tuulummaan keessa namaa seena gaafa qalbii diddiirrachuu dhiisan. Seexanni gaafa qalbii diddiirratiin namaan jedhu of tuulummaa namatti naqa jedhu. Mandaroota kana maqaa dhaheetu Yesuus Kiristoos isinirra jedhe. Mandaroota kanarra jedhe. Warran keessatti dinqii hojjete, warran keessatti dhukkubsataa fayyise, warran keessatti seexana baase, warran keessatti wangeela dhugaa kana lallabe caalaa jedheen. Mandaroonni Xiiroosii fi Siidoonii wayya ture jedhe. Sirra Xiiroosii wayya. Sirra Siidoonii wayya. Sababiinsaa isaan utuu dubbii kana dhaga'anii milikkita kana arganiiru ta'ee hin fayyu turanii. Hin oolu turanii. Ammas ayichii fi wanti si eeggatu kan biyyattii akka caalu hubadhu jedhe Waaqayyo. Hubadhu jedhe Waaqayyo. Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti namoota isaa komachaa ture. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 5 yommuu dubbistan sagalee tokko jira. Waaqayyo iddoo dhaabaa wayinii tokko qaba ture. Akka itti dubbate jechuudha. Iddoo dhaabaa wayinii isaatii kuni kakuu moofaa keessatti simbooliidha. Saba isaa bakka bu'u jechuudha. Saba isaa kanaanii qabeetu dubbata. Iddoo dhaabaa wayinii kuni saba isaa bakka bu'a. Iddoo dhaabaa wayinii kanaan qabee immoo waa'ee saba isaatti dubbata Waaqayyo. Ani iddoo dhaabaa wayinii koo kana dhagaa keessaa funaanee, qoraattii keessaa funaanee, aramaa keessaa aramee itti soqeetan jedhe. Akka inni ija gaarii naa godhatuuf qopheesse jedhe. Wayinii koo akka horiin itti seenee caccabsineef dallaan itti ijaare jedhe. Garuu wayiniin koo ija gaarii godhanne, ija hamaa godhate, ija hadhaa godhate jedhee komate Waaqayyo. Komannaa Waaqayyo inni lammaffaan qotiyyoon illee abbaasaa beekaa. Harreen goromtoo gooftaa isaatii beekaa. Sabni koo garuu na wallaalee jedhe Waaqayyo. Sabni koo na wallaalee. Sagalee koo wallaalee sabni koo jedhe Waaqayyo. Bara akkasii fakkaata. Barichi bara keenya kana fakkaata. Argitu Waaqayyo hubannaa nuuf laata. Waaqayyo ogummaa nuuf laata. Yeroo tokko yeroo horiin nama caalutu jira jechuudha. Yeroo wanti uumamni lafarra jiru kuni nama caalutu jira jechuudha. Akkuma macaafa keenyaa keessatti ati dhaqiitii mixii ilaalee mixii irraa barii akkuma jedhu sana si'a tokko yommuu Waaqayyoon amanuu dadhabanii yaada ofii Waaqayyootti hidhachuu dadhaban dhaqii mixii irraa bariidha Waaqayyo. Baay'ee nama dinqa. Obboloota Waaqayyo
gara duraatti nu hafu. Hafuura keenya gara duraatti. Iddoo kanatti mandaroota kana hin eekame Yesuus Kiristoos. Isin badiin isin eeggatu hamaadha jedhee. Sababiin isaa of tuultan hamma battiiwwan waaqaatti ol qabde waan ta'eef ani immoo isa dhumaan gadi si buusa jedhe Waaqayyo. Guddinnii fi beekumsi addunyaa kanaa eessayyuu ga'an jiru. Iddoo inni ga'u yoo jiraate dhumisaa badiisa. Dhumisaa barbadaa'uudha. Dhumisaa wal fixuudha. Beekumsi addunyaa hamma kanaadha. Wangeelli nuyi dubbannu garuu dhumni isaa yookaan objektiiviin isaa galmi isaa mootummaa Waaqayyooti. Galmi isaa mirga abbaati. Wangeelli kanaaf bara kana barbaachisaa. Wangeelli dhaloota kanaaf barbaachisaa. Wangeelli addunyaa kanaaf barbaachisaa. Wangeelli Yesuus Kiristoos hin barbaachisa bara kana. Isa kana namatti himuutu gaariidha. Dhugaa kana namatti himuutu gaariidha. Mandaroonni guddoo turte, mandarri ulfinaan guutte kuni isa dhumaa kufte. Isa dhumaa kufte. Dhaloonni gaafa dubbii Waaqayyoo wajjin walitti bu'an, gaafa dubbii Waaqayyoo wajjin walii galuu dadhaban hin kufu. Sadarkaa nama dhuunfaattis haa ta'u, sadarkaa instituushinii yookaan dhaabbata wayiitti haa ta'u, sadarkaa biyyaatti haa ta'u. Biyyi, dhaloonni, geggeessitoonni Waaqayyoon hin sodaanne dhumi isaanii akkuma Fari'oon jechuudha. Garuu dhumni keenya ulfina akka ta'uuf Waaqayyo nutti dubbachaa jira. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbiin koo jedhamiti macaafa qulqulluu keessaa jecha tokkoon baay'ee jaalladha. Baay'ee natti tola. Hunduma isaa nan jaalladha. Garuu waan baay'ee yeroo tokko tokko yaadadhu jira. Dubbiin koo billaadha mitii jedhe Waaqayyo. Dubbiin koo burruusa mitii jedhe Waaqayyo Ermiyaasiin. Dubbiin koo ibidda mitii jedhe Waaqayyo. Cabsuu nan danda'a jechuu isaati. Buqqisuu nan danda'a jechuu isaati. Hin guba dubbiin koo jedhe Waaqayyo. Araarri Waaqayyo garuu biyya kana ilaalaa jira. Araara Waaqayyootu nurra jiraaf Waaqayyo nu ilaalaa jira. Deebi'aa jedhee yeroo nuu kennaa jira Waaqayyo. Biyya kanaaf deebi'aa jedhee yeroo kennaa jira Waaqayyo. Yeroon anaa fi isin qabnu amma yeroo nuyi Waaqayyo wajjin araara buufnu, yeroo nuyi namoota wajjin araara buufnu, yeroo nuyi qalbii keenya qulleessine Waaqayyo wajjin adeemu ta'utu nurra jira. Waaqayyo isin haa gargaaru. Namoonni dubbii kana dhaggeessan hafuurri Waaqayyoo nagaa isiniif haa laatu. Obboloota koo dubbii Waaqayyoo hubannaadhaan dhaggeeffachuutu gaariidha jechuudha. Gurratti dhaga'u kan qabu yoo jiraate isa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin saba isaatiin jedhu haa dhaga'u jedha mul'ata Yohaannis keessatti. Isa kana haa dhaga'u jedha. Dubbiin warra Koraaziin Beetesaayidaa Qifirnaahom irratti ta'e kuni waan rakkisaadha jechuudha. Waan rakkisaadha. Egaa Waaqayyoon sodaatanii, Waaqayyoof jiraatanii, mana Waaqayyoo baranii, dubbii Waaqayyoo baranii alatti ba'u, abboomamuu dadhabuun, akka dubbichaatti jiraachuu dadhabuun, firdii inni fidu balaadha. Firdii inni fidu dhumni isaa gaarii miti. Dhumni isaa gaarii miti. Obboloota ko, ani waan tokkoon isinitti dubbadha. Waaqayyoof akkuma jiraatanitti itti fufaa. Qolaasaayis keessatti akka jedha. Egaa dubbii gooftichaa akkuma fudhatanitti jiraadhaa jedha. Dubbiin Waaqayyo akka badhaadhummaa isaatiitti immoo keessa keessan haa jiraatu jedhe dubbata. Dubbii Yesuus Kiristoos hin yaadne rakkinni isin hin raasin, yaaddoon isin hin raasin, yaada garaa keessanii geddarachuudhaan hafuura qulqulluu walii galaa biyyicha dhaloota kana bara kana mo'aa jiraadha. Ayyaanni gooftaa isin irratti baay'ata. Bu'aan qalbii diddiirrannaan dhugaa ta'e fidu isinitti dubbadhee ta'u walitti qaba. Bu'aan qalbii diddiirrannaan dhugaa ta'e fidu tokkoffaa dha'icha dhufu jalaa nama oolcha. Bu'aan qalbii diddiirrannaa dhugaa ni jalqabaa dha'icha dhufu jalaa nama oolcha. Badiisa dhufu jalaa nama oolcha. Waaqayyoo yommuu kadhatanii obboloota Waaqayyootti yommuu deebi'anii fuula ofii gara Waaqayyootti yommuu deeffatanii Waaqayyoos gara namaa ilaala. Waaqayyoo keenya Waaqa Ba'aal miti. Waaqayyoo keenya akka namaa miti. Nama hin dabarfatu hin dhagaa. Warra gara isaatti iyyaniif biyya isaanii hin deebisu, gaaffii isaanii hin deebisu, lafarra duraa tursaa ree jedhe Yesuus Kiristoos. Lafarra duraa tursaa akka abbaa firdii jal'aa sanaatii akkas miti. Isin namoota taatanii warra isa kadhatan, warra ijoollee keessaniif waan gaarii kennitu. Ijoollee keessan waa isin kadhatanii waan gaarii kennitu. Isin garuu nama. Hamoota garuu abbaan keessan immoo warra isa kadhatanii warra halkanii guyyaa gara isaatti iyyaniif waan gaariin kennuufi ijaan baasuufi
dafee raawwatuu fi lafarra dura harkisaa jedhe Yesuus Kiristoos. Akkas miti. Akkas miti. Waaqayyootti deebi'uun, qalbii diddiirrachuun, fuula Waaqayyootti imimmaan dhangalaasanii kadhachuun gatii guddaa qaba obboloota ko. Isaayyaas boqonnaa 30:15. Isin yoo deebitan, yoo gab jettan hin fayyitu jedha iddoo sanarra. Isin yoo deebitan gara kootti, saba isaatiinis Waaqayyo deebi'uu yoo barbaadde Israa'el gara kootti deebi'i. Ermiyaasinis Waaqayyo akka jedhe, Ermiyaas gara kootti deebi'i. Ani immoo iddoo keettan si deebisaa. Jireenyattan si deebisaa. Tajaajila kee fi humna kee, amanannaa kee galmaattan si deebisaa. Yoo ati gara kootti deebite jedhe Waaqayyo. Deebi'uu yoo barbaadde gara kootti jedha Waaqayyo. Waamichi Waaqayyo yeroo hundumaa saba isaa gara ofiisaatiitti. Galanni isaaf haa ta'u. Isin yoo deebitaniif, yoo gab jettaniif isin hin fayyisa. Hin fayyitu jedheetu gadi sittanii yeroo dubbisaa deemtan isin garuu akkas gootanii na kadhachuurraa hin diddanii, isan isinitti hime diddanii, dubbii koof hin abboomamne, yaada garaa keessanii hin geeddaranne isinii jedhe Waaqayyo. Kanaaf qoodni nuyi biyya lafaarra dhufneef qooda tokkotu jira. Macaafarraa yommuu dubbisu. Innis Yesuus Kiristoosin fakkaanne, Yesuus Kiristoosin dhugaa baane, biyya lafaarratti mootummaa Kiristoos isa ulfina qabeessa sana waamnee biyya lafaa mo'uudhaan mootummaa Waaqayyootiif namoota immoo qopheessuu, dukkana keessaa namoota waamuudhaaf dhufne. Argitu? Yesuus Kiristoosin jajachuudhaaf, Waaqayyoon galateeffachuudhaaf gara biyya lafaarra dhufne. Ani akkasittan beeka. Isa kaaniif garuu baratanii, hojjetaa ta'anii, fuudhanii, ijoollee godhatanii, mana ijaarratanii, konkolaataa wayii bitatanii darbuu ta'uu danda'a. Kanaan miti Waaqayyo ulfina isaatiif nu uummate, Waaqayyo fakkaattii isaa kan nuu kenne, yaada isaa kan nuu kenne, akeeka tokkotu jira. Akeekichis tokkummaa isa gargar cabe sana ilma Waaqayyootiin erga walitti deebi'ee booda mootummaa Waaqayyootti akka galluuf biyya lafaa keessa warra jiran gara ifichaatti akka waamnuuf nu uume Waaqayyo. Populationiin biyya kanaa, populationiin addunyaa kanaa, uummanni dabalu, dhaloonni, namoonni baay'achuun waanuma jiru ta'uu danda'a. Garuu nuyi akka tasaan dhalanne, nuyi akkuma tasaan dhalanne miti. Obboloota tokko, hojjetoota Waaqayyoo, hangafoo tokko, tajaajiltoonni warra dubbii kana dhageessan isin akeeka Waaqayyootiin uumamtan. Isin akeeka Waaqayyootiin dhalattan. Isin akeeka Waaqayyootiif jiraatu. Phaawulos akka jedha, yoon du'e akeeka gooftichaa, yoon jiraadhes akeeka gooftichaa kan jiraadha jedha. Yaada garaa dirachuun egaa du'a nama oolchaa, badiisarra nama deebisa, tasgabbii namaa kenna. Galanni gooftaaf haa ta'u. Inni lammaffaan dhiifamuu cubbuu kenna. Maarqos boqonnaa 1:4 dhiifamuu cubbuu namaa laata. Namni dhiifamuu cubbuu argata jechuudha. Cubbuun kee sii dhiifameera jechaa ture Yesuus Kiristoos. Warra yaada garaa isaanii geeddaratanii. Yesuus Kiristoos namoonni amantii qabaatanii isa maqaa isaa amanatanii, maqaa isaatiin akka kadhatan, maqaa isaatiin abbaa waammatanii akka isaan fayyaniif gara biyya lafaa dhufu. Namoonni yeroo isaan kana hin goone, namoonni yeroo isaan amanuu dadhaban, yeroo Yesuus Kiristoos dheekkamaa ture mul'ata. Namoonni cubbuu isaanii ofirratti lakkaa'aa akka isaan jiraatan kan godhu seetan. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos cubbuu keenya nurraa kaasuudhaaf dhufe. Karaan nuyi ittiin cubbuu keenya guutummaa guutuutti guyyaadhaa guyyaatti irraa dhiqamaa adeemnu yaada garaa keenyaa geeddarachuudha. Jijjiiramuudha. Dubbii Waaqayyoo dubbifachuudhaan ta'a. Isa sadaffaa. Ija gaarii nama godhachiisa. Ija gaarii nama godhachiisa. Qalbii diddiirrannaa dhugaanii ija gaarii nama godhachiisa. Maatiyos boqonnaa 3:8 akka jedha. Yaada garaa geeddarachuun keessan ija gaarii haa godhatu jedha. Yaada garaa geeddarachuun keessanii ija gaarii isiniif haa godhatu. Yaada garaa keessanii geeddarattanii yoo ija gaarii hin godhanne qalbii diddiirrattanii booda immoo deebitanii iji isin godhattan gaarii yoo hin ta'in bu'aan qabudha. Amma gaafa iddoo kanatti hundumti keenya teenyee waliin barannu yeroo isin nuu kadhattan yeroo namoonni dubbii Waaqayyoo nu barsiisan iddoo kanatti yommuu barannu bu'aansaa inni jalqabaa nuufi lubbuu keenyaaf, foon keenyaaf, mana keenyaaf bu'aa wayii nuu buusutu irra jira jechuudha. Yeroon kun yeroo kisaaraa miti. Kanaaf yaada garaa geeddaradhaa yommuu Waaqayyoo nuun jedhu badiisaa miti. Ija gaarii godhachuudhaaf. Ameen. Namoonni dubbii kana dhageessan ija gaarii akka godhataniif Waaqayyoo isin haa gargaaru. Ija hojii gaarii, ija hojii hafuuraa ta'e sana jechuudha.
Yesuus akka jedhe dubbate. Kosorruu irraa jedhe harbuu yookaan immoo wayinii ciruu hin dandeessanii jedhe. Wayinii irraa immoo baala waraantee ciruu hin dandeessanii jedhe. Muka gaarii yoo qabaattani iji isaa gaarii isinii ta'aa jedhe. Muka gaarii hin ta'e yoo qabaattan immoo iji isaas gaarii miti jedhe dubbate. Kanaaf Waaqayyo ija gaarii akka godhannu barbaada. Ija gaarii akka godhannu barbaada Waaqayyo. Ija gaarii arraba keenya akka eeggannu, jireenya keenya akka eeggannu, ija hojii hafuuraatiin akka guunnu, jaalala, amanamummaa, obsa, gad of deebisuu, qullaa'ummaa, hiriyaa keenya wajjin, firoota keenya wajjin, maatii keenya wajjin, Waaqayyo wajjin nagaatti akka jiraannu jechuudha. Iddoo hafuurri Waaqayyo jiru nagaatu jira waan ta'eef. Buloota koo namoonni tasgabbii dhabdanii nagaa dhabdanii jirtan dubbii kanaan nagaan isinii ta'a. Haaleluyyaa. Isa dhumaa tuqaa ishee dhumaan isinitti himu. Gara fayyinaatti nama geessa. Kutaa kanaa Qorontoos irra jira. Isin booda dubbifachuu dandeessu. Isa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irra jira. Akka warra gaddaniitti ni ilaalamna garuu yeroo hundumaa hin gammannaa. Akka warra deeganiitti ni ilaalamna garuu immoo namoota baay'ee hin sooromsinaa. Akka warra abdii hin qabneetti hin lakkaa'amna garuu immoo jirreedha. Garuu immoo abdii qabna jedhe dubbata. Maal jechuudha? Gara fayyinaatti kan nu geessaa jiru hafuura Waaqayyooti jechuudha. Roomaa keessatti akka jira. Jireenyi nama Waaqayyoo amantiirra dhaabatedha. Gara amantiittis nama geessadha. Qajeelummaan jedha. Inni namoota Waaqayyoo keessa jiru. Qajeelummaan ijoollee Waaqayyoo fudhatan jedha. Gad of deebisuun ijoollee Waaqayyoo fudhatan jedha. Amantiirra dhaabbatedha. Gara amantiittis nama geessa. Amma guutummaa Kiristoositti guddachuu isa Phaawulos jedhee barreessuudha jechuudha. Ayyaanni Waaqayyoo isin irratti baay'atu. Ayyaanni Yesuus isiniif baay'atu. Hafuurri Waaqayyoo dubbii kanaan isin haaressu. Dubbii kanan walitti qaba. Walumaa gala dubbiin kun waa'ee maalii akka nutti dubbachuu barbaade isin yaadachiisa. Macaafii Yoonaas raajichaa guutummaa guutuutti waa'ee gara Waaqayyootti deebi'uuti jechuudha. Waa'ee yaada Waaqayyoo dhaggeeffachuuti. Waa'ee Waaqayyoof abboomamuuti. Dubbichi Waaqayyo immoo warra yaada garaa isaanii geeddaratan sana akka inni isaan fayyisetu argama jechuudha. Macaafa kana gubbaasaas garanni isaas guutummaa guutuutti waa'ee yaada garaa geeddarachuu gara Waaqayyootti deebi'u. Waa'ee karaa isa hamaarraa deebi'u amanamummaadhaan jiraachuu. Dubbii Waaqayyoo dhaga'anii akka dubbichaattis immoo deddeebi'anii namootaafis fakkeenya ta'uuti jechuudha. Waa'ee oolfamuuti. Waaqayyoo warra yaada garaa isaanii geeddaratanii Waaqayyoon kadhatan hin oolcha. Badiisarraa hin oolcha. Balaarraa hin oolcha. Balaa uumamaa, balaa namtolchee, balaa namni namarratti fidu hundumaarraa nama oolcha Waaqayyo. Yesuus Kiristoos bara keessa na eebbisu. Ayyaanni Gooftaa dachaa